Ani waraani hiikkachuu qaban jenna. Ani humni Tigraayis jiru, ka Oromiyaas jiru, ka Beenishaangol Gumuuzis jiru, humna Finfinnee jiru wajjin. Humna Finfinnee jiru wajjin dirdiri keessaa seenudha. Dhagaa. Dhiisa harka dhiisa. Humni ani hiikkadhu yoo jeen hiikkatu hin jiru har'a. Maaliif dhaloota mataa fiitiin malee namaan hin masa qabne ijaarree jirra. Ijoolleen bosona jirtu bar ijoollee teenya ijoollee nu qarre nama biraati miti. Namni harka kennu namni qawwee hiikkatu hin jiru. Maaliif hanga wanti dhiibee bosona isa galche sun bakka hin kaanetti hanga rakkoon dhiibbaan roorroon bosona isa galche sun bakka hin kaanetti humni harka kennu hin jiru humni hin jiru. Kuni kana namuu beekuu qaba jechuudha. Nu ka jechaa jirru ankaniin jechaa jiru humna Tigraayinis humna Oromiyaatinis ka Gumuuzinis ka Gaambellaatinis kan hin jehu nagayaaf carraa kennu. Mootummaan immoo ka jennu dhiisii karaan kunii sis biyyas saba keenyas qilee malee gara tokko hin geessudha kan jedhamu. Wanni jechaa jirru wanni dhaammachaa jirru waan baranne irraa kaane odeeffannoo hedduu qabna. Odeeffannoo qabnurraa kaane muuxannoo biyyoota biraata irraa kaane wanni nuu ta'u waan ammallee hin muufattan malee isinitti himu. Oromoof wanni irra wayyaa haga feete isaa ulfaattu haga feete isaa dhimmiftu qooybaniituma jijjiiruu ni danda'amti? Ni danda'amti. Ni danda'amti. Wayyaanee kubbisuu hin danda'amu osoo hojjaan agarsiifne. We can do it. Yoo wal dhageenye goone jar. Kaankiinis baankiinis osoo yaa caalamu. Yoo wal dhageenye. Yoo tokko taane tarsiimu yoo masa kanne hin danda'amu kajaansanis agarsiifnee jira. Yoo itti amanne ummata keenyaaf ka fayyadu kana jenne yoo amanne ni baasa. Kana jala kaa'uun barbaachisa. Marii ammaa kana by design itti yaadeetiin eegalchiise kan akka beektaniif. Waa lama irratti marii kan kaafu. Tokkoffaa biyya keenya keessatti nagayaaf barbaachisaa. Humnoonni wal lolaa jiran mootummaa irraa kaasee lolaan biyyi ijaaramu waan hin jirreef kaleessas dongora jechaa ni turre har'a dongora ta'uu isaanuu gubatanii waan arganiif gara nagayaatti haa dhufan. Kaja'u kaaftee jirra kun marii guddaa kaasee jira. I am glad kaasuu isaatti immoo ittiin gammada. Itti yaadeetiin maaliifi wantoota hedduu callisaniituma yoo ka deeman taate hin ta'u. Meeritiin isaa sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha. Warri mootummaas ilaaluu qaba. Qabsaa'onni keenyas ilaaluu qaban akka hawaasaatti. Dhumaatiin Oromiyaa keessatti deemaa jiru, wal fixiinsi deemaa jiru, waan nu dhukkubsu alatti, caalatti fuuldurri dhufaa jiru baay'ee waan na sodaachisuuf dhimmoota kanan dhodhoo isaan maaliin fayyiftu akka jedhamanitti dhodhoo isaadhaan bira dabruu osoo hin taane rakkoo Oromiyaa keessa jiru ifatti baafnee irratti mari'achuun uummata kanaaf barbaachisaadha jedhee waan hin amaneef marii kana immoo yoo akka kiyyatti gogaansa naacha ta'e taate malee namni kun kaasuu waan sodaatuuf hin kaase tokko kana. Lammaffaan akeen ittiin deemnu ifaan ifa ta'uu waan qabuuf fafakkeessaa wal sobaa uummata kana sobaa deemuu hin qabnu. Kanaaf nu akka paartiitti irratti marreennee ejjennoo fudhanne ejjennoo dur qabnu kan irra deemnee mirkaneeffanne waan qabnu ummata kanaaf kan ta'u saba kanaaf kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa kan ummanni Oromoof sabaaf sablammoonni qeefii irratti ittiin bulchan biyya immoo waliin bulchan dhaabuu qabna kan jedhu yaada dhiyeessinee jirra jechuudha. Kana irratti hiriyoonni fi dhukkeen irraa kaasaa jiru. Kuni bareedaadha. Barbaadeetiin jechuudha. Now we are talking. Amma Oromoo keessatti amma Oromoon waa'ee Oromoo haasawuu eegalee jira jechuudha. Manadhaa keessa teenyee wanni ilaalaa turre Oromoon waa ofii dhiisetti waa'ee Ormaa laala. Waa'ee Ormaa haasaa ture.
maal nu rakkoo dhabneeti maal nuti rakkoo dhabneeti namni keenya dhumaan jiru ka dhumaati ormaa boo'uun gaarii ofii boo'uu qaba namni qabsoon teenya dagamtee rakkoon ummata keenyaa dagatame qabsoo ormaa goonni keenya dagatame goota ormaa lalisuu irra turame namni this is not acceptable sabni guddaan akka oromoo dhimma isaa mari'achuu qaba oromoof dabartu malee nama biraatiif naannoo isaanii dabartu waan tokko tokko mataa otoo olii kaasuu baanne diinoo gaafa Stanford University seenee waan tokko barreessuu eegalu hayyoonni oromoo 20 wayi ta'an akka Stanford irraa ari'amuuf abbaan isaa nama fixaa jira abbaan kiyya bar qaata du'e jannoon nuti oromoof qabnu kan Tigraay irratti qabnu tokkuma warri waboo deeggarreettan ijoollee sanii miinetti of eeggannoo godhaa because we know what's going on hin qoqqoodinaa ijoollee isinitti himna walitti hin naqinaa leave them alone waan hojjetamu ala kanatti eega dhufne waan agarre baay'ee jira waan nama qoqqoodu waan nama lubbuu fi kennee jiru gartuu gartuutti qoqqoodee wal ficciisuudhaaf shira mun beeyna bara ta'a keessaa kana nu miti kan ijoollee san miidhaa jiru nuyi hamma humna keenyatti hojjechaa jirra namni hojjetu waliin lolu kataa'ee odeessuuf nama walitti naqa isinitti hima